Gata kana kenni waa takka si ibsu barbaada. Waa'ee amma artiist waa kaase artiistiin kun yeroo tokko waallee sirreessa waallee balleessa. Nagaumaa walii galanii waliin haasaa turanii maaltu jibbaa fi diddaa tana fide waan jedhuuf waa lama. Tokkoffaa akkuma jeneraalli jedhe baalii ijoolleen jedhe komantiidhaan ijoolleen teenna dhiiraaf dhalaan wal geettee bakka san dhayxee mucattii naamusa qabdu arraba isirraa hin malle arrabsuutu miira keessa sii galche. Lammata immoo ijoollee dhiiraa warra isii tana jaalatutu ka amma duran argin mucattii amata tokko ol tiiktookii kanarra jirtu ka fooloo 300 qabdu gaafa nuyyuu irraa jaalala isii dubbadhu hin argin akkamitti Mubaarak nu dura argee mucattii tana jaalala gaafatetu gubee komantiidhaan deemee waa hunda baxaabbatee suuraa waan hin taane walirra hidhee addunyaa balleesse. Lammata immoo ijoollee shamarranii warra na jaalatutu osoo nu jirru akkamitti mucattii ilmoo 2-3 qabdu fuudha jettee warra gubattee garaan ibiddi itti qabatetu deemee achi jala deemee wanna godhee dubbii tana akkataattalee har'a sadarkaa kanaan gahe haasawni anaafisii waliin haasawte sadarkaa kanaan gahu warra jala deemtanii gowwicha maali isin beena gubattanii maanu dhiisee nurraan osoo nu jirru haadha ilmi beeyta maakiif ibsishaas ta'ee nama hedduu ta'e asirratti nama wal jaalatan gaafa namni tokko wal jaalate namni jidduu dhufu hedduudha. Ammas ammoo osoo nu bakka isaa sambuunee jedha warri dhiiraa warri shamaraatis osoo nu bakka isii sambuunee jaalatamne sii galee wanni akkanaa kun hin baay'ata. Ammoo isin waan kana keessumaa suuta haasoytanii furattanii miidiyaan kun jarana isinii miti numayyuu bakka hedduu nu buusaa jira. Gatii kana ta'eef laal amma isin suuta keessaan haasawaadha isin jedhe keessaan haasayuun furmaata guddaa qaba. Ilmi namaa kun akkuma kasi jaalatu baay'atu dhugaa Rabbi Mubaarak si jaaladha Rabbiin argaa akkuma si jaaladhutti kasi jibbu jiraachuu danda'a. Ilmi namaa kun uumaan isaa akka gatii kana ta'eef amma ati isii suuta keessaan haasoysiiftee waan Rabbii kanaan beekan jarana yookaan jara tana lamaan wal biratti arginee saalfannanummaanuu jechuu boriiftaan gatii kana ta'eef suuta keessaan dhaqii isii san haasawii waliin haasoysiisi. Umaraan ne ka sodaataa deemtanii warri miidiyaa irratti as jala deemtanii Mubaarak illee arrabsitan warri isiillee arrabsitan homa takka jara Rabbitu uume isinillee Rabbitu uume deema nama biraa lafaa kaa jaaladhaa jara dhiisa na isiniin jedhe. Waa tokko shakkii qaba amajjulullee waa tokko shakkii qaba beeyta Umar umeeta kanaa kenna. Wallahi billahi beeyta namni garagara waa shakkaa utubaa fi yani Mubaarakii hon jedhaniituma ajandaa godhan malee abbaan maal ijoollee lamaan saniitu wayi Mubaarakii maataa shakkii qaba. Yani jaarsumaaf jaartitu iyyuu namni waan hin beeknee fi nu sobaa jiran jetta. Awaan kana shakkee jira. Jarri kun ijoolleen maantu nuta walirraa argatan taate jarri kun ajandaa wayi nu godhaa jirani. Eeggadha. Waan kana eeggadha. Warri afaan dheeratan. Warri afaan dheeratan. Waan jara kana jidduu jiru general wallahi mucaan isii ka dikkaa osoo amma ibaafte wallahi muraaki waan feet abbaa feet yoo DL mucaan isii muraaki kaaruu qaba diimaa bareedaa kiyya warabbal kaaba fida abbaa feetan meedaa fila laal amajjullee margitee dubbii bakka dubbii yoo sii galte sirra sii galuu qabdi. General kome waatiina amma isii waan jette argitanii isin komantii isiidha kootu waatiin dhaluu ni beektaa namni wanni na dhibe waan san. General kome bitadha akootu ol seen ibsadhu ennaan maal jette beektaa kutubaan Mubaarak ati tiimi jettee dhiyer komantii. Bakka hin galchina mucayyoon eega dalagaa irra jiraatte haateettu. Eega Mubaarak isii bakka feertee dubbii jette. Beek. Maayetan. Jarana dubbii kana dhaabu caala. Yani jaarsumaaf Dhaabati amajjullee kana tuumiyati. Mubaarak illee luka qaba warri Ani akka kiyyatti shakkee jira. Luunni isaa gaariidha gurbaan nama dalagatu. Waa'ee lukaa dhiisa. Waa'ee luka malee namni oofaa miti. Ka jennu jechuun jira barsii galemi. Jaarsaaf jaartiidha kana booda irraa ba'a keessaa naa fixatanii sinillee ajandaa nu godhan as gubbaa. Mucaan luka hin qaba mataa hin qabne mataa quluudha. Quluu mataa hin qabne. Rifeensa akka jiruuti. Rifeensa Rifeensallee qaba mucaan taa'ii. rifeensallee barbi jechuun hin danda'ama birriin jiraannaaniin. wanni biqiltuu awwala baay'ee nu rufachiisanii gurbaan garuu waan lafarra deemu eenyu olitti deema isaa muka koruun agarreeniin sobu. Arti rifeensallee ani ka firoomsaa ka caalu qaba akka isaatitti jala filee ol dheeressee waan hin deemne himalee rifeensa ka isaa caalu qaba. Dirqama namni tokko yoo
koofiyaa godhate anatu sii beekaa koofiyaa akkasiin godhatini jaakkeetti akka namaa godhatta makiinaa akka namaa ooftaa Oromoon namatti ajandaa sii kennuu fi anas si ajajaa saniif deemti malee rifeensa firoo ani kakee kana caalu qaba bareeda jiidhaa laafa argite akka ilmoo namaatitti gadi qabe. Karra ol kaasanii si dhaabanii ree lukasee ilaaluudhaaf. Maal godharee nama jaalatee dhabe maal godharee? Yaani Mube. Subhanallah. Mube. Oromoon tun akkam gooti. Bari amma Jaalatee maal dhabdaa? mucattiin miskiinaa. Ijoollee guddifadhaa amma ijoollee guddifadhaa haasaan irra dhaabaatti dhageeffadhu. Oromoon ajandaa sii godhu waan wayii afaan si kaayuu anamaan naan jedhan beekta. Isin maa iseen ture sila otoo seente isilleen waan mubaarakan irra nu dabalte bareeda ture. Abbaan manni wal jaalataa maal taatoo sila isiniin galoo kanatti. Jaarsaaf jaartitu uffata taphataara. Dubbiin borii eessatti dubbiin naa gale. Bannaati sirba bareedaa aadaa wallaggaa tokko itti banattee irratti daannafti itti yaade taa'ee. Abboo jarri Suttu garaa na nyaate malee kan qabu. ani anna bochisan mucaan akkana bareedu kullu kayoo dhabe dhugaa rabbi sitti dhagaa. Jarana dubbii dhaabaati Oromoon beektaa mubee kiyya ka lukan qabdu rifeensan qabdu yookaan koofiyaa maa godhatta waan akkasii kootii sin jedhan sun maal beektaa Oromoon waa afaan si kaa'uu barbaaddi waa afaan si keettee si akkisiisuu barbaaddi hin akkisini idin ati komantii yoo laaltee jiraatte ani viidiyoo kii hunda kaasee hidhee gaaraa guddeetaa. Feesbuukaaf tiiktook irratti waa afaan si keetti anaan sagalee tanaan sagalee qabda sagalee baaroo baaf kana quraana akkana yaani na gorsaa turan kana shaytaana ta'e. Yaa maal barbaadan beektaa an takkaa urga miidiyaa kanarratti bahee gosa namaa ganda namaa arrabsee xiqqeessee hin beeku hayyuu namaa ulamaa'ii namaa xiqqeessee. Maal ta'ee sagalee. Kanaaf ammas oofanii waan biraa na dubbisuu fi akka wanni biraa afaanii na baatuuf an ammoo hin godhu. Ammas dubartii na xiqqeessisu haadha ilmaanii jaalattaa jedhanii dubbii afaan na kaa'anii dubartiin haati ilmaanii kabajan qabdu waan biraa afaanii na baasu. An ammoo nama akkasiiti nama barate nama biyya guddate jiru nama bal'isee yaaduu duraaf duubatti illee rabbi akkanumaan mataa fi morma narratti hin uumne olii gadi duraaf duuba garagalchee haalaaluu fi mormi kun faayidaa guddaa qaba. Namni gariin morma kana waan sirra uumeef haa ittumaan gadi liqimsitee nyaanni si keessa gadi hin darbisa akkasiin. Mataa asii fi ija sirra kaa'e kana mormi kun ajajee olii gadi duraaf duuba garagaltee haa ittiin laaltuuf. Kanaaf nama kabajallee fixatee gosa namaa kutaa namaa ganda namaa hayyuu namaa arrabsuu xiqqeessuu miti. Fooloo guddisachuu fi jinnii fi jaankaa qolati warri jettan. Fooloo ani gaafa quxuba irratti dalagu fooloo 137 qaba. Sigalee guyyarraa 1,500 argataa jira viidiyoo babbareedaa yoo ani olayyii irratti dalage sigalee ani faniidha jook namarra godha namarra taphadha. Namni qalladu ammoo yeroo hundan qallada jechuu miti. Atiin miidiyaarraa ka addaati atiin lafaa ammoo ka addaati. Gaafa jaalattu akka biraatitti jiraatta gaafa ammoo taphattu akka biraatitti jiraatta jechaadha. So namni kana hubatu ati yoo ka kolfitu ka qoosu ta'e gaafa maraan qoostama si beekan. Sigalee kanaaf namni keenya akkasii fudhadhaa ajandaa afaan naman kaa'ina mucattiin na dhiisa jette dhiisa anillee dhiisee dhiisa irraa bu'a dhumate. Bareeda mubaaraka amma bakka amma rakkoo bareeda waa suuqii hojjetu eega ta'e uffata aadaa biyyarraa nu waa ergitu iyyuu. Kanaafuu jaartii ta'e eega taate waan nu barsiiftee uffata akka nu ajaju biyyarraa wanni barbaadamu amma sanuma kaa dhumate dubbii. Kun waan guddaadha. Kun waan guddaadha. Jalqaba namni waan tokko hojjetu hojii irra jirti.